السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جولي ورمو نجا قبضني فيا خسني حرا وين اسم برسيسو فدا ما ليو خيا تنتاتي ورك خيا خبالا له يا لتنجت ور خبالا له فيتني خرا لمان دبر خرا تكا اف بي فيسبوك رتني دبر لايف فيداني خرا تكامو لايف متى ساكا باجتو سنلي سنين agarsiisa ammas tapha akkaataa irratti ilaaltan sa'aatii irratti taphatamuu fi akkaataa agartee jalaa fi wal gubbaa jirus ilaaluu yoo barbaaddan ni dandeessanii asirratti ilaaltanii jechuudha. Asirra ilaaltanii dhufee jira kunoo taphni irraan tana taphatamu today asirratti argamaa jechuudha. Crystal Palace fi Leicester United irraan tana taphatu jirti. Ammaan tana sa'aatii ammaa kana taphatamuu jirti jechuudha. Boqonnaa ba'anii jiran takkaa fi takka boqonnaa ba'an tapha Liverpool fi Arsenal sa'aatii 6 fi nusratti taphatamtu tapha si'oominaan eegamu jechuudha. Tapha cimaadha. Asumarratti ilaaluu dandeessan gaxooftanii ooloftanii jechuudha. Ni fida guututti tapha kaleessa taphatames asirratti akkana fidanii ittiif duuba deebisanii ilaaltanii jechuudha. Kaleessa akkasuma taphatame Manchester United ni moote Everton goolii lamaani, Aston Villaanis ni moote goolii lamaani, akkasuma Manchester City illee ni moote Southampton goolii 4 moote, akkasuma Chelseanis ni mo'amte Wolvesni, Tottenham ni moote goolii lamaani. Akkanatti ilaaltanii jechuudha. Tapha boruu dhufuu fi kanas akkanatti ilaaltanii jechuudha. Sooftanii jechuuftanii ilaaltanii taphni boruu Barcelona ni taphatti akkanatti ilaaltanii taphni boruu malee iftaan Manchester City fi Bayern Munich waliin qabanii tapha akkanatti rooftanii ilaaltanii jechuudha. Sa'aatii itti dhufuu fi amma sa'aatii Manchester City sa'aatii 10tti dhufaa jechuudha. Asirra ilaaluu dandeessanii taphni iftaan ta'an jechuudha. Real Madrid fi Chelsea waliin qabdi, AC Milan fi Napoli waliin qaba. Kilaba tanaa fi Atletico waliin qabdi sa'aatii 10tti waliin qaban Napoli fi AC Milan, Chelsea fi Real Madrid akkasitti ilaaluu dandeessanii jechuudha. Kana asirra ilaaltanii tapha jalaa fi wal gubbaa yoonii fi ilaaluu barbaaddanis akkana ilaaltanii qo'isanii agarsiisa. Asirratti ilaaltu tapha ammaan tana kaaraan tana taphatamu jechuudha. Taphattoota miidhaman qabanii fi miidhaa qabanii fi kan taphatamanis asumarratti ilaaluu dandeessanii irraa bayyanatanii jiranii irraan tanaa garuu taphattoonni kun isiniin fida asirratti ilaaluu dandeessanii jechuudha. No, akkuma agartan kana Arsenal gubbaarra jirti, Manchester City lammaffaadha, Newcastle ammoo sadaffaarra jirti, Manchester United afuraffaa, Tottenham shanaffaa, Aston Villa jahaffaa, kilabiin tunis torbaffaadha, Liverpool saddeettaffaadha jechuudha. Taphni Liverpool yoonii farraan tanamoo telboon ni dandeessi jarraa ni qabdi. Akkana ilaaluu dandeessanii laayifiidhaan kan isinii dabru ammoo asirratti ilaaltanii jechuudha. Tapha laayifiidhaan isinii dabru inoo kanaaf fidaa jechuudha. Ammaan tana liifi futbool tiif kaja'u isinii gala jeeti yaada. Amma taphni ganadha. Inoo Premier League England asirra dhoytanii England irra dhoytanii tapha laayifiidhaan tapha jiru guutuu isinii fidaa jechuudha. Ammaan tana tapha tokko jira waan taphni Crystal Palace fi onnidha deemu jira ammaan tanaa jechuudha. Asirra dhawuu yoo feetan asirra dhoytaniituma
sa'aatii guddoo irra dheeradheeti jira. Shabakaa cimaa qabaatuu qabdanii shabakaallee naatiidha. Kun ammaaf wantidha isaan boqonnaa ba'anii jira waan ta'eef shabakaa laafatee jira. Shabakaa cimaa qabaatuu qabdanii jechuudha. Asirra laaltan. Kaana ifin ammoo Facebook FB irratti barreessitanii FB irra barreessitanii akkaataa laayifii isiniituuf hin oola. Biin ispoort liifii akkana jettanii irra barreessitanii jechuudha. Asirratti gaddaatan isinii fidda. Arabiidhaan illee yoo barbaadan Ingiliziidhaan illee yoo barbaadan akkana isinii fidaa jechuudha. Asirra gaddaatanii irra gaddeemtanii kan isinii ta'e irratti ilaaluu ni dandeessanii galatooma.